Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kabajaa fi jaalala bakka jirtan maratti sana qaqqabu jechaa odeeffannoowwan wayitaawaa yeroo kanaaf qopheeffanne isinitti himaa jalqabaarratti hangafoota oduu. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota Abiyyi Ahmad irratti fudhachuu ifoomse. Woboon zoonii Harsadee godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaa keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo cululuqaa galmeessuun barameera. Bal'ina oduu keenyaa kanaan eegalla ni dhageessu. Waraanni yoo jalqabee Eertiraan biyya taate ittiin fuftu jechuun Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Jeneraal Baacaa Dabalee dubbatan. Gama biraatiin ammoo pirezidaantiin Biltiginnaa Abiyyi Ahmad Eertiraan lafa Oromooti jechuun OBN irratti dubbachuun ijoo dubbii miidiyaalee ta'eera. Bal'ina kanaa qabanneerra ni balballoomsina. Guyyoota lamaan darban irraa jalqabee hojjettoonni ministeera galiiwwanii fi abbaa taayitaa gumrukaa 48 ta'an kan ministeera Ayinaalem Nuguseen durfamu yakka malaammaltummaatiin shakkamanii hidhaa irra akka jiran ifoome. Tarkaanfiin kun qola duula hidhaa mootummaan dhaabbilee garaagaraa irratti fudhachaa jiru ta'us adeemsii fi kaayyoon duulichaa garuu hayyootaa fi namoota siyaasaa biratti qeeqa cimaa keessummeessuurratti argama. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa qindeeffanneerra. Himatamaan daa'ima umurii ishee waggaa 12 hanga 14 gidduu taate gudeedee fi himatamtoonni yakka namaan daldaluu irratti bobba'anidha cimaan adabamuun ifoome. Godina Baalee aanaa Harannaa Bulluq ganda magaalaa Angettuu ganda duwwaa tokko keessatti himatamtoonni gareedhaan ta'uun maallaqa argachuuf yakka namaa daldaluu irratti bobba'an hidhaa cimaa waggaa 9 hanga 20 fi maallaqaan adabamaniiru. Bal'ina kanaas qabanneerra ni balballoomsina. Dhaabbanni maxxansaa Jaakeen kan itti gaafatamummaan isaa murtaa'e akkasumas maxxansaalee Addis Istaandard afaan sadiin bahan maxxansu ulaalaa olaanaan isaa Yohaannis Kadir qaama nageenyaatiin butame. Akkasumas waajjirri isaa sakatta'ame xalayaan bakka teessoo mana hojii dhaabbatichaa akka lakkisu dirqamsiisu kennamuun dhagahameera. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa qabna ni balballoomsina. Odeeffannoo wayitaawaa Impaayirtii fi Oromiyaa keessaa argachuudhaaf toora YouTube chaanaalii kana sabiskiraayib, laayik, sheer taasisaa jechaan gara bal'ina oduu qabanneettan sin dabarsa. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota Abiyyi Ahmad irratti fudhachuu ifoomse. Woboon zoonii Harsadee godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaa keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo cululuqaa galmeessuun barameera. Woboon tarkaanfii ilaalessaa hagayya 6 bara 2026 aanaa Liiban Cuqqaalaa bakka buufata waraanaa Biltiginnaatti cabsee seenuudhaan loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoodhaan adabuun injifannoo cululuqaa galmeessuu ifoomse. Tarkaanfii woboon fudhatee kanaan hedduu kan rifatee Biltiginnaan magaalaa Bishooftuutti diroonii bobbaasuun aanaa Liiban Cuqqaalaa keessa sakattii gochaa ooluu maddeen himaniiru. Kana malees humnoonni lafoo magaalaanichaa ulaalaa buufatanii turan gara bakka waraanaatti wayitaa imaluu jedhan woboon haxxee hidhee haleeluudhaan adda bittinsuun barameera. Bifuma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Wallagga lixaa aanaa Lataa Sibuu keessatti haleellaa cimaa humnoota Abiyyi Ahmad irratti raawwachuun loltoota sirnichaa du'aa fi madoon adabuun meeshaalee waraanaa irraa hiikkachuu ifoomse. Woboon lola guyyaa har'aa aanaa Lataa Sibuu gandaa Odaa Gumbitti geggeesseen loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoon adabuudhaan qawwee akaamaa 3 irraa hiikkachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasiseera. Waraanni yoo eegalee Eertiraan biyya taate ittiin fuftu jechuun Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Jeneraal Baacaa Dabalee dubbatan. Gama biraan pirezidaantiin Biltiginnaa Abiyyi Ahmad Eertiraan lafa Oromooti jechuun OBN irratti dubbachuun ijoo dubbii miidiyaalee ta'e. Jeneraal Baacaa Dabalee afgaaffii BBC afaan Amaaraa waliin taasisaniin yaadota falmisiisoo hedduu kaasaniiru. Jeneraalichi waraanni kan eegalu yoo ta'e Eertiraan biyya taate ittiin fuftu haalli teessuma lafaa fi bulchiinsaas ni jijjiiramaa jiran. Kana malees waraanni amma addaa fi hirkoo yookiin duuba akka hin qabne himuudhaan kallattii hundumaan adda waraanaa akka ta'e himan. Baadiyyees ta'ee Asmaraan Alfaashees ta'ee Kaartuum adda waraanaa ta'uu kan himan ambaasaadder Baacaan sababa lolichaa mootummoonni fi qabiyyeen bulchiinsaa jijjiiramuu akka danda'an eeraniiru. Pirezidaantiin Biltiginnaa Abiyyi Ahmad haasawaa mana maree bakka bu'oota uummataa irratti dhiyeenya kana taasisaniin Sudaan Shaabiyaa fi TPLF tokkummaa uummachaa jiru erga jedhanii booddee yoo qindoominaan dhufan garuu nu sodaa tokkoyyuu hin qabnu jedhanii turan. Gama biraan Abiyyi Ahmad tibbanaa haasawaa OBN irratti taasisaniin Eertiraa keessaa maqaan Baarentuu jedhu akka ture eeruudhaan Oromoon achi jiraachaa akka ture himaniiru. Uummanni Oromoo qe'ee fi qabeenya isaa irratti hattoota finxaaleeyyii faannoo fi humna addaa Somaaliitiin wayita ajjeefamaa jirutti pirezidaantiin Biltiginnaa garuu daangaan Oromiyaa kabachiisuu dhiisanii Eertiraatti duuluuf dargaggoota Oromoo kakaasuuf yaalaa jiru jedhamuun qeeqni jabaan dubbii isaanii kanaa wajjin wal qabatee irratti ka'eera. Guyyoota lamaan darban irraa jalqabee hojjettoonni ministeera galiiwwanii fi abbaa taayitaa gumrukaa 48 ta'an kan ministeera Ayinaalem Nuguseen durfamu yakka malaammaltummaatiin shakkamanii hidhaa irra akka jiran ifoome. Tarkaanfiin kun qooda duulaa hidhaa mootummaan dhaabbilee garaagaraa irratti fudhachaa jiru ta'us adeemsii fi kaayyoon duulichaa garuu hayyootaa fi namoota siyaasaa biratti qeeqa cimaa keessummeessaa jira. Hidhamuun hojjettoota galiiwwanii fi gumrukaa ammaa kun tarkaanfilee seeraa kanaan dura ministeerota mootummaa garaagaraa keessatti
fudhatamanii wajjin kan wal qabatu akka ta'etu himame. Kanaan dura ministeera hojii fi dandeettii Mufriyaat Kaamiliin durfamu keessatti hojjettoonni seeraan ala lammiilee biyya alaa baasuu fi akka malaammaltummaatiin shakkaman hidhamuun isaanii ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun ji'oota muraasa kanaan dura akka malaammaltummaa dhiyeessii fi raabsaa boba'aatiin wal qabate hojjettoonni ministeera daldalaa Kaasahuun Gonfeen durfamu to'annaa jala kan oolan dhiyeessii xaa'oo lafarraa harkifachuun qotee bulaa garmalee aarsii fi malaammaltummaa wajjin wal qabates hojjettoonni ce'umsa galaanarraa qabamanii akka turan ni yaadatama. Dulli farra malaammaltummaa walitti dhufaa kun sadarkaa hojjettoota gadii fi giddu galeessaa irratti kan xiyyeeffate ta'uun isaa amanamummaa duulichaa gaaffii keessa galcheera. Namni siyaasaa beekamaan Jawaar Mohaammed haala kana ilaalchisee qeeqa cimaa dhiyeesseen hidhaawwan malaammaltummaa wajjin wal qabatan kun hundi waan guddaa tokko akka hir'isan eereera. Akka xiinxala Jawaaritti malaammaltummaan bal'aanii fi gurmaa'an kun dhaabbilee keessatti osoo raawwatamuu hoogganoonni olaanoon gochaawwan sanaa fi malaammaltummicha keessatti kallattiin hirmaatotaa fi fayyadamtoota kan ta'an ministeeronni itti gaafatamummaa seera tokkollee irra hin geenye jedhe. Sirni haqaa inni guddaan warra malaammaltummaa sana qindeessee fiduu dhiisuun raawwattoota qofaa qabuun isaa qurxummii gurguddaa yookiin shaarkii dhiisanii qurxummii xixiqqoo qabuudha jechuun qabiyyee duula farra malaammaltummaa sana gadi xiqqeessuudhaan qeeqeera. Ilaalchi kun rakkoon malaammaltummaa hidda kan fageeffate ta'uusaa fi furmaata dhugaa fiduuf sadarkaa gadii bira darbamee hoogganoota dhaabbilee olaanoo taayitaa irra jiranis seera duratti itti gaafatamummaa gochuun akka barbaachisu yaadachiiseera. Himatamaan daa'imaa umriin ishee waggaa 12 hanga 14 taatee gudeedee fi himatamtoonni yakka namaan daldaluu irratti bobba'anidha cimaan adabaman. Godina Baalee aanaa Harannaa Bulluu ganda magaalaa Angettuu ganda duwwaa tokko keessatti himatamtoonni gareedhaan ta'uun maallaqa argachuuf yakka namaan daldaluu irratti bobba'anidha cimaa waggaa 9 hanga 20 fi maallaqaan adabaman. Himatamtoonni tokkoffaan Caaltuu Muhammad Boruu, lammaffaan illee Ibrahim Abdullaahii fi sadaffaan Qaasim Hajii Ciqaaqoo jedhaman. Himatamtoonni tokkoffaa fi lammaffaan jiraattota godina Baalee aanaa Harannaa Bulluu ganda Angettuu. Himatamaa sadaffaan ammoo teessoon isaa godina Arsii Lixaa aanaa Adabbaa ganda Buchaa Raayyaa kan ta'e yoo ta'u seera yakkaa bara 1996 bahee keewwata 32 fi baafii labsii yakka namaan daldaluu fi seeraan alaa daangaa ceesuu ittisuu fi to'achuuf bahee lakkoofsa 1178 muraa bara 2012 keewwata 41 cabsuun yakka raawwataniin himatamaniiru. Himatamtoonni kunneen gareedhaan ta'uudhaan maallaqa yookiin faayidaa argachuuf yookiin nama biraaf argamsiisuuf jechuun itti yaadanii gaafa 23 ji'a 4 bara 2018 akka lakkoofsa Habashaatti halkan keessaa tilmaamaan sa'aatii 1 walakkaatti godina Baalee aanaa Harannaa Bulluu ganda magaalaa Angettuu ganda duwwaa tokko keessatti himatamtuu lammaffaan mana jireenyaa midhamtuu dhuunfaa umriin ishee waggaa 12 hanga 14 taate deemuun buufata konkolaataa si geessinee achumaan deemna jechuun tooftaadhaan sossobdee mana baaftee himatamtuu tokkoffaatti geessuu poolisiin beeksiseera. Himatamtuun tokkoffaanis shaarbiidhaan midhamtuu dhoksitee gara godina Arsii Lixaa aanaa Daabbaatti geejjibsiisuun himatamaa sadaffaatti kennite. Himatamaa sadaffaanis ofitti fudhatee miindaa tokko malee hojii humnaa garaagaraa mana keessatti ji'a 4 hojjechiisaa ture. Ji'a 8ffaa bara 2018 keessaa midhamtuu himatamtuu tokkoffaatti deebisee yeroo kennutti qarshii 3,000 midhamtuudhaaf kennuu osoo qabu himatamtuu tokkoffaadhaaf kenne. Kanaafis himatamtoonni gareedhaan ta'uun gocha yakkichaa fi bu'aa inni fide hunda keessatti waan hirmaataniif yakka namaan daldaluu raawwachuutiin himatamaniiru. Himannaa lammaffaa himatamtuu tokkoffaa fi sadaffaarratti gareedhaan ta'uun maallaqa yookiin faayidaa argachuu itti yaadanii himatamtuun tokkoffaan guyyaa hin beekamne ji'a 6ffaa bara 2018 godina Baalee aanaa Harannaa Bulluu ganda Hawwoo deemtee midhamtuu dhuunfaa Hayaat Abdulqaadir jedhamtu umriin ishee waggaa 6 hanga 11 taate maallaqa argata jechuun sobdee fudhattee miindaa tokko malee mana nyaataa qabdu keessatti hojii humnaa garaagaraa ji'a 2 ol hojjechiisaa turte. Boodarraa ji'a 8ffaa bara 2018 gara godina Arsii Lixaa aanaa Daabbaatti himatamaa sadaffaadhaaf deebistee kennite. Himatamaa sadaffaanis yeroo midhamtuu himannaa tokkoffaa keessatti ibsamtee himatamtuu tokkoffaatti deebisetti midhamtuu Hayaat Abdulqaadir bakka bu'insaan fudhatee adeemsa irra osoo jiruu qabame. Kanaaf himatamtoonni gareedhaan ta'uun gocha yakkichaa fi bu'aa isaa keessatti waan hirmaataniif yakka namaan daldaluu raawwachuutiin himatamaniiru. Himatamaa sadaffaarratti himatamee seera yakkaa bara 1996 bahee keewwata 620 muraa 2 cabsuun daa'imman ishee waggaa 12 hanga 14 taatee himannaa tokkoffaa keessatti ibsame irratti mana jireenyaa isaatti galchee hojii humnaa hojjechiisaa osoo jiruu guyyaa hin beekamne ji'a 7ffaa bara 2018 keessatti godina Arsii Lixaa aanaa Adabbaa magaalaa Adabbaa keessatti humnaan qabee dirqamaan saalquunnamtii irratti raawwachuun yakka dirqisanii gudeeduu raawwachuu isaatiin poolisiin himateera. Galmeen qonnaa yakkaa waajjira poolisii aanaa Harannaa Bulluqii fi abbaa alangaa waliin ta'uun erga qulqulleeffamee booda
mana murtii olaanaa godina Baaleetti abbaa alangaa aangoo qabuun dhiyaate. Abbaa alangaa godina Baalee himannaa isaa mana murtii olaanaa godina Baaleetti dhiyeesse. Manni murtii olaanaa godina Baalee himannaa fi ragaa abbaa alangaa dhiyaatee erga qulqulleeffatee booda balleessaa jedhee himatamtoota kanneeniif fakkaatota isaa akka barsiisuuf himatamtuu tokkoffaa hidhaa cimaa waggaa 18 fi adabbii maallaqaa qarshii 5,000 himatamtuu lammaffaa hidhaa cimaa waggaa 9 fi adabbii maallaqaa qarshii 2,000 himatamaa sadaffaa hidhaa cimaa waggaa 20 fi adabbii maallaqaa qarshii 5,000 adabeera. Dhaabbanni maxxansaa jaakeen kan itti gaafatamummaan isaa murtaa'e akkasumas maxxansaalee Addis Istaandardii afaan sadiin bahan maxxansuu gulaalaa olaanaan isaa Yohaannis Kadir qaamolee nageenyaan guutamee reebamuu fi sa'aatii 24 fidhamee ture akkasumas yeroo sanatti aansuun waajjirri isaa sagantaa xalayaan bakka bu'aa teessoo mana hojii dhaabbatichaa akka lakkisu dirqamsiisu kennamuu isaa beeksise. Ibsaa hagayya 5 bara 2026 baaseen jaakeen gochaaleen kun guyyoota walitti aanan sadiif sanbata hagayya 1 bara 2026 irraa eegalee mudachuu beeksise. Guyyaa kana Yoonaas qaamolee nageenyaan fudhatamee gaaffii fi deebii qorannoo yeroo dheeraa fudhate irratti gaggeeffamuu dhaabbatichi ibseera. Kan lakkifamuu isaatiin booda Yoonaas Kadir gabaasa dura duuba gocha sanaa garee seeraa dhaabbata maxxansaa jaakeeniif ergee ture. Gabaasni sunis galmee seeraa gochaalee kanaan wal qabatee qophaa'u irratti akka qama tokkotti qajeelaa jira jedhe ibsichi. Jaakeen gochaa dirqamaan butamuu kana booda guyyaa itti aanutti dilbata hagayya 2 waajjirri isaanii qaamolee nageenyaa fi basaasaa meeshaalee waraanaa guutuu hidhataniin akka sakatta'ame qaamoleen kunneenis adeemsa seeraa malee waajjira seenuudhaan meeshaalee istiidiyoo hojii miidiyaaf oolan saamuu isaanii ibse. Dhaabbatichi meeshaaleen saaman keessatti kaameraawwan viidiyoo qulqullina 4K'tiin waraaban utubduuwwan kaameraa yookiin tiraayipoodis, meeshaalee sagalee guddistuu, meeshaalee suur sagalee qindeessuu, baatiriiwwanii fi meeshaalee tamsaasaa biroo hojii guyyaa guyyaa waajjira oduu fi waajjira maltiimiidiyaa keenyaa barbaachisan akka fudhataman beekneerra jechuun gabaase. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo isaatii kanaaf qabannee dhiyaannee kana egaa ammatti hordoftan ture oduu biraan hanga walitti deebinutti nagaa ta'aa.